Sagantaa leenjii hojii garee gocha irratti xiyyeeffate TTP'n pirojetiiwwan barattoota qaadhimamoo eebbifamtoota kolleejjii fayyaa fi saayinsii wallaansa Yuunivarsiitii Haramaayaatiin godina harargee bahaa Aanaa Meettaatti hojjetamaa turan eebbifaman. Barattoonni kolleejjii fayyaa fi saayinsii wallaansa Yuunivarsiitii Haramaayaa bara 2016 eebbifamuuf qophiirra jiran Aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti hojii pirojetii misoomaa birrii miliyoona 1 walitti tilmaamaman eebbisiisuun tajaajilaaf banaa godhan. Hospitaala Riferaala Hiwat Faanaa Yuunivarsiitii Haramaayaatti daayirektarri olaanaa kan ta'an Dr. Abdii Hamiin hojiin aanichatti barattoota qaadhimamtoota eebbifamoo kolleejjii fayyaa fi saayinsii wallaansaa iddoo tursaa haadhoolee da'umsaa kutaa calallii akkasumas pirojetiileen biroo baay'een hojjetaman faayidaa uummataa dursuu fi fayyadamtummaa hawaasaa mirkaneessuuf ta'uu ibsan. Akka Aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti rakkoon qulqullina buufata fayyaa, hospitaalota, manneen nyaataa fi manneen barnootaa jiraachuu barattoonni kunneen qorannoo geggeessaniin adda ba'uu ibsuun rakkoolee kunneen furuu fi hojiiwwan misoomaa barattootaan eegalaman itti fufiinsa akka qabaatuuf hooggansi mootummaa aanichaa abbummaan fudhatee hawaasaa fi abbootii qabeenyaa magaalaatti hirmaachisuun hojjechuu akka qabu eeranii jiran. Manni barnootaa hunda rakkoon jiru beena ammoo yoo dandeessan yeroo gabaabaa keessatti barattoota keessan qabatan kana guyyaa saftii takka kaampeenii yaama qulqulleessisaa itti himaa fuddaa mana barnootaa laala dhibeen mana barnootaa tamaarii tokko yoo kolleegaan qabamte wajji oolanii mire tamaarii hundaa waliin gootan ta'a. Nuti seektarii fayyaa humni fayyaa biyya akka biyyaa qabnu qabalee takka keessatti kolleegaa otu ture full buloonaa ture yoo dhufe kan nuti komtu. Tooleetiileen jiran manneen fincaanii hundi they are very dirty full of papers they are never cleaned ni mul'atan. Kana hawwoonuuf isin wajji tofte ilaalanii namoonni jiran qulqulleessitoonni yoo jiraatan godhu yookiin kaan immoo bakattoota qotu wiikilii guyyaa takka sa'a takka manni barnootaa yoo hundi yoo godhe warri waajjirri magaalaa keessatti jiraatu kabiraa seektarii tokko jiraatu hoteelota fi kanneen to'atu. Isaan to'achuu qaban madda keessaa laguuduu qabanii abbootii qabeenyaa lama sadii keessaa warra hoteelota sanuu yoo waliin qabdanii qorqorroo looyii takka barkeessisan manaan talaachiyootu san gubbaa cufuu ni danda'amu. Yoo dadhabdan immoo nutti himaa will bring the qorqorroo fina jechuudha. Enerjii qabdanii resources isin bira jira. Takhayee Yuunivarsiitiin Haramaayaa qooda isaanii ba'a. Isaaniif carraa hojii uumuu qaba. Haalli fayyaa isaanii mirkanaa'uu qaba. Dabalataan Aanaa Meettaa keessaa buqqaatonni 50 ol kan jiran yoo ta'u barattoonni hanga danda'ametti haadhoolee warraa muraasaaf mana qorqorroo kan ijaarameef yoo ta'u manneen ijaaraman kunneen gubbaan cufaa yookaan goolabbii qorqorroo waan hin qabneef hooggansi mootummaa Aanaa Meettaa abbootii qabeenyaa fi hawaasa hirmaachisuun rakkoon isaan akka furamu hojjechuu akka qabus Dr. Abdii Muhammad sirna eebba pirojetiilee fi gabaasa karoora pirojetiilee kanneen irratti ergaa dabarsaniin ibsanii jiru. Waan asirraa akka kana waa'ee farmaasii irratti waan ka'es hoteelota irratti waan ka'es laaltanii isin waan action plan ati yaafushan action plan hojii barsu laalatu sharargut action plan isaanii jechuudha. Hoteelaa fi restooraantii fa'aa sirreessuu irratti humnanii qabdanii baay'ee qabdanii jiraatan jechuudha. Sansirratanii immoo eebeen waan achirraa akka opportunity fayyadamuu dandeessu. Barsiisaa fi daayireektarii tajaajila hawaasaa fi hidhata indaastirii Yuunivarsiitii Haramaayaa obbo Kamaal Qaasim hojiiwwan pirojektii gocha irratti xiyyeeffate Action Research Project jedhamuun barattoonni qaadhimamoo eebbifamtoota kolleejjii fayyaa fi saayinsii wallaansaa xumura barnootaa fi yeroo eebbaaf ga'anitti barattoonni kunneen hawaasa keessa seenuun hawaasaan wal baruu fi rakkoo hawaasaa kan ittiin furan ta'u sirna eebbaa fi daawwii pirojektiilee misoomaa kunneen yeroo geggeessaa turanitti yaada buufata raadiyoo hawaasaa Hayyuu FM 91.5 kennaniin ibsaniiti jiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Haramaa kolleejjii fayyaa pirojektii gurguddaa gara baasii birrii 500tti ol tilmaamamu hojjetaniiru. Innis keessattuu da'umsa haadholii faana wal qabateeti gaa. Biyya keenyatti xiyyeeffannaa guddaa iddoo barbaadu waan ta'eef hanqinni mana da'umsaa naannoo san jiraachuu delivery waiting room iddoo dubartoonni gara keessattuu tajaajila kennan tajaajila hanga argatanitti iddoo isaan itti turan mana daree tokko barattoonni keenya ijaaruu danda'aniiru. Isa qofaa miti haadholii da'umsaatiif qulqullinni baay'ee murteessaadha. Kanaaf ijoolleenis barattoonnis kan ilaalanii mana qulqullinaa mana fincaanii ijaaraniiru. Isa qofaa miti mana fincaanii dabalatee shawaarallee iddoo dhiqannaa qaamaas barattoonni keenya ijaaruu danda'aniiru. Bu'uuruma kanaan gara fuula duraatti waajjirri itti aanaa pirezidaantii tajaajila hawaasaa fi qorannoo akkasumas daayirektoreetiin tajaajila hawaasaa fi hidhata industirii hojii misoomaa barattoota kolleejjii fayyaa fi saayinsii wallaansaa waggaa waggaatti hojjetamuuf
tumsaa fi deeggarsi barbaachisaan kan godhamu ta'u barattoota qaadhimamoo eebbifamtoota hooggantootaa fi barsiisota kolleejjii fayyaa fi saayinsii wallaansaa akkasumas qaamotaa fi hawaasa milkaa'ina pirojektichaaf tumsa godhaniin galateeffachuunis ibsaniiti jiru. Tajaajilli da'umsa haadholee dhimma xiyyeeffannoo guddaan kennamuuf ta'u barattoonni kunneen yeroo turtii ji'a 2 hin guunne keessatti mana tursiisaa haadholee ulfaa mana dhiqannaa fi mana fincaanii haadholeen itti tajaajilaman ijaaramu obbo Kamaal Qaasim ibsaniiti jiru. Barattoonni kunneen pirojektiilee kunneen dabalatanii mana calallii dhukkubsatootaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa iddoo deeggarsa jalqabaa First Aid Support Aanaa Meettaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa calanqoo olaanaa keessatti deeggarsa Yuunivarsiitii Haramaayaa fi kolleejjii fayyaa Yuunivarsiitii Haramaayaan godhameen jiddu galli deeggarsa jalqabaa meeshaa barbaachisaa wajjin hundaa'uu fi barattoonni tajaajila kennanis leenjii fudhachuun akka qophaa'an godhamuu ibsamee jira. Xumura irrattis barattoonni gabaasa qorannoo pirojektii aanichatti hojjachaa turan kan dhiyeessan ta'uu fi gabaasni pirojektii dhiyaatee rakkoolee gurguddoo Aanaa Meettaa keessatti argamanii gargar baasuu kan danda'u ta'us ibsamee jira. Barattoonni umriin isaanii waggaa 15 gadi rakkoota adda addaa wajjin wal qabatee gaggabuun hunuunni namarraa yaa'uun balaan xiqqaan akkanaa emerjensii gaggabaa barbaadan kun iddoo hundattuu ni mul'atu. Nutis barataa gaafa turre kana sirriitti yaadannaa kana dandamachiisuudhaaf mana dandamannaa gargaarsa jalqabaatti argatan mana barumsa raaree kanattis ijaaraniiru mana barumsa tokko keessatti meeshaa dandamannaa jalqabaa First Aid deeggaruudhaaf taasisu deeggarsa Yuunivarsiitii Haramaa kolleejjii fayyaan godhameen akkasumas hospitaala keenya guddaa hospitaala Yootfanaatiin godhameen meeshaa guutuu mana tokko eebbisanii meeshaa galchanii meeshaa galchuu qofaa miti barattoota irratti leenjisanii kan ilaalle ta'uudha jechuudha. Erga san xumurree booda xumura irratti barattoonni pirojektii isaanii kan gochaan hojjechaa turan gabaasa isaanii dhageeffannee jiru. Gabaasa baay'ee nama ajaa'ibu. Gabaasa qorattootaan hojjetamuu qabu. Ijoolleen kun sadarkaa kanarratti hojjechuun isaanii anaaf raajii guddaadha. Karaa biraatiin barattoonni kun buqqaatota biyya keessaa naannoo Sumaalee irraa Aanaa Meettaa keessa qubatanii fi iddoo mana jireenyaa hin qabneef qorqorroo namoota irraa kadhachuun kan ijaaran yoo ta'u roga kanaan aanichatti rakkoon hawaasummaa gurguddaan jiraachuu fi namoonni kunneen deeggarsaa fi gargaarsa yeroo qofa osoo hin taane madda galii mataa isaanii qabaachuun jireenya waaraa fi itti fufiinsa qabu jiraachuu akka danda'an hooggansi aanaa fi waajjirri bulchiinsaa godina abbootii qabeenyaa fi hawaasa bal'aa hirmaachisuun fala akka argatan gochuun akka irra jiraatus obbo Kamaal ergaa isaaniitiin dabarsanii jiru. Akkasuma buqqaatota kanaafis haadholii rakkatan mana jireenyaa naannoo san keessatti roobni ganna kanaa rakkachaa jiran galaana rakkachaa jiran karfafuu roobaatiin kan rakkaa jiraniif mana qorqorroo kadhatanii barattoonni kun gaa voluntarii sarviisii tajaajila tola ooltummaatiin kan hojjetanii fandii iddoo adda addaa irraa barbaadanii achittis mana tokko hojjechuu danda'aniiru isaas ilaallee jirra. Naannoo sanfaanaas rakkoolee gurguddaa arginee jirra. Keessattuu ilma namaatii wantoota barbaachisan uffata nyaataa fi manni naannoo sanitti akka rakkootti arginee jirra. Kanaafuu naannoo sanarrattis barattoonni maali kallattiin isaan ka'an uummata kana jiraachisuuf baraaruu qofa osoo hin taane jireenya dhaabbata galii argamsiisu uummata saniif akka qabus kallattiin mukaaniiru jiru. Maqtoodha Tuwaaliyyi jireenya keenya Aanaa Meettaa ture gaafa baqannee ilaan baqannee jirru gaafa sanillee dhiigaan baqannee dhufne bakka aanaa kana keessa turre jijjigarraa baqannee dhufne bakka aanaa kana hedduu rakkannee ulmaadhaan gaafa dhalluus kan beelanii akka garaan nu beelaa bakka akka malee taanee turre ilmaan keenya jobsinee tumas keessa taa'u jirra walirra jechuudha. Abboleen biyya ilmaan dila qabdeenis ilmaan dilaan qaba walirra jirra. Abboleen kiyya kun dhufanii waraabessi alkumee kan seene bakka abboleen kiyya kanaa jenneeni waraabessaa tokko nu gubbaa dhaabbatee makaroon illee adda nu gubbaa nyaatu geedistii banate akkasitti bakka isaan kana furmaata nu godhe ammallee gubbaarraan banaadha jala kan akka waraabessi nurraa nu nyaanne nu godhani Aggura billee kaisaa labbaanillee uumaatii miti rakkoon tanaan irra jira. Xannoo lukkuu faranjiiti filkee torsiifannaa afiitiin rakkoodha. Wanta akkasiin goode gaaruma nu naqeeti lukkuu horsiifannee irree horsiifannee ilmaan keenya jilaa cabsachaa qaraasifannaa. Rabbii ijaa gaara nu naqaa jeetiin amajjaa wayii waachu jira. Aanaa Meettaatiin godinaan wal ta'aadha. Gaaruma tokko caakkaa nu naqaadha. Sharaallee nu kannaa nutti gadaddaata. Ilmoon dhiiraatanii gurgurtuun lukkuu horsiisaatiin moolaarii kan namtee kuduraa muduraa dhaabaa jiraatti. Dachii hanga rakkoo kanatti akkatti jiraan ollaallee anamma mana jaaruu sin fedhuji. Meeshaan naan godinaan kara kiyyaa. Gaara tokko nainaan mangisii amma tokko lamaa itti gargaarsa godhaatiin jiran. Kanaafuu
akka gorsaatti akka kallattii fuulduraatti wanni ana sirra jechuu barbaadu qooda fudhattoonni Aanaa Meettaa keessa jiran kan dhimmi kun kallattiidhaan isaan ilaalu rakkoo kun kan hawaasa fayyaati ni furra jedhanii ofitti fudhatanii irrattis hojjetamuu barbaachisa. Rakkoon gargar baanaan rakkoo barraan rakkoo saniif dhibbeentaa 50 furmaanni argame jedhamee illee waan amanamuuf kanaafuu isaanis rakkoo san irratti hojjechuu qaban yaada jedhuun qaba. Ammoo nuti akka yuunivarsiitiitti akka giddugala beekumsaatti akka yuunivarsiitii doofummaa balleessuudhaaf hojjetutti qorannoodhaan rakkoo hawaasaa furuudhaaf hojjetutti tajaajila hawaasaa kennuudhaaf hojjetutti wantoota sadeen kanarratti dhimma nu laallatu gara keenyatti fudhannee ni hojjenna. Garuu irra guddatti irra caalmaatti Aanaan Meettaa dhimma kana jala deemee gara hojiitti jijjiiruu qaba. Rakkoon kun furamuu qaba jeen fudhadha. Barsiisonni keenya pirojektii gochaa kana gara gabaasa kana qindeessanii gabaasni kun qindaa'ee qaamota dhimmi ilaallatu keessattuu sadarkaa godina harargee bahaa bulchiinsa godina harargee bahaa gara saniin gara waajjiraalee fayyaatiin qaamota dhimmi ilaalu bira gahuu qaba. Barattoonni kaadhimamtoota eebbifamoo kunneen turtii ji'a tokkoo fi torban tokko keessatti daandii irra dhaabbatanii kadhachuu fi fuula namaa dura dhaabbachuun maallaqa walitti qabameen buufata fayyaa Aanaa Meettaa keessatti iddoo tursiisaa haadhoolee da'umsaa ta'uu mana iddoo qulqullinaa mana calallii dhukkubsattootaa fi mana fincaanii ijaaruun tajaajilaaf banaa gochuu isaaniitiin galateeffatanii jiru. Hundaa ol turtii ji'a tokkoo fi torbee tokko keessatti pirojektiileen misoomaa kunneen fuula namaa dura dhaabbachuun hojjechuun karooraa fi abdiin jiraannaan rakkoo hojii eegalame hunda xumuranii agarsiisuun maal akka ta'e barattoota kunneen irraa barachuu akka danda'amu obbo Ziyaad Ahimad sirna eebba pirojektii kanaa irratti ibsaniitii jiru. Halkanii guyyaa haraarra dhaabbattanii kadhattanii fuula nama hundaa dura dhaabbattanii waa walitti qabattanii guyyaa har'a mana tursiisa haadhoolee kana fakkaatu buufata fayyaa calanqoo keessatti hojjettanii tajaajila haadholii tursiisa haawwan keenya yeroo da'umsaaf dhufan iddootti akka rakkan iddoo taa'umsaa isaaniif haala mijaawaa uumtanii sadarkaa kanaan irraa xumurtanii tajaajilaaf banaa warri gootan hundi keessanuu maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa Aanaa Meettaatiin fayyaataa galatoomaa. Kaadhimamaa Dr. Bahar Abdii erga gara Aanaa Meettaa deemanii turtii ji'a tokkoo fi torban tokko ta'uu ibsuun jalqaba aanicha keessaa deemuun rakkoo jiraattota magaalaa Calanqoo fi waajjiraalee mootummaa maal akka ta'e erga daawwatanii booda buufanni fayyaa Aanaa Meettaa hawaasni aanichaa araddoota 12 fi magaalaa 2 kan tajaajila itti argatanii ta'us haadholee yeroo da'umsaaf dhufan iddoo turanii itti tajaajilaman kan hin qabne ta'uu isaan mana haadholeen da'umsaa itti turan mana qulqullinaa nyaata itti bilcheeffatanii fi mana fincaanii ijaaruun qeebalchiisuu yaada buufata keenyaaf kennaniin ibsanii jiru. Barattoonni kunneen turtii ji'a tokkoo fi torban tokko keessatti pirojektiiwwan iddoo turtii haadholee da'umsaa kutaa calallii dhukkubsattootaa fi kanneen biroo birrii miliyoona 1 fi qabxii 2 ta'uun ijaaraman eebbifamanii jiru. Dabalataan dhukkubsattoonni buufata fayyaa Aanaa Meettaa keessatti kan baay'atan ta'us kutaa namni dursa wallaansa argachuu qabu ittiin gargar baasanii fi calalan waan hin qabneef kutaan calallii dhukkubsattootaas barattoota kaadhimamtoota eebbifamtoota kolleejjii fayyaa fi saayinsii wallaansaa Yuunivarsiitii Haramaayaan hojjetame eebbifamuun tajaajilaaf banaa akka ta'es bakka bu'aan barattoota kaadhimamaa Dr. Bahar Abdii yaada buufata keenyaaf kennaniin ibsanii jiru. Ardaa fagoorraa haawwan dhufu jira. Isaan kun yeroo ulfaa eeggatanii as keessatti cimfatanii dhaluudhaaf yeroo itti fudhachaa ture. Kanaafuu deemanii mana fa'aa dhaqanii deebi'aa turan. Isaan kana as keessa ciisanii iddoon itti akka manaatti keessa jiraachuu qaba waan jennee yaadnu qabaachaa turre. Isaan qofaa miti WHO illeen hospitaalaa fi xeenaa xaabiyaa keessatti wanti akkana akka jiraatu jajjabeessaa ture jechuudha. Maternity waiting area fa'aa iddoo turtii haadholii ulfaa. Inni biraan nuti rakkinni ilaalaa turre achuma keessatti dhukkubsataan hedduu baay'eedha dhufaa ture. Dhukkubsataan dhufe kun ammoo dursa harkachuu kan qabu jira dhukkubsataa isa saniif ammoo iddoon kutaan dhukkubsataan calalamu jiraachuu qaba waan jennu laallee saniifis kutaa calallii ijaarree jira jechuudha. Inni biraa yeroo deemnu haala hoosiin gatamu fokkotaa ture san hunda laallee barattoonni akkuma magaalaa sanaatti jechuudha. Barattoonni sanis laallee innis qulqulleessanii barumsa fayyaallee kannaa turanii. Kana gurguddaaf bu'aa ba'ii guddaa dalagaa nu mudachaa ture. Abbootiin amantaa sirna eebba pirojektiileen kunneen irratti argamanis barattoonni iddoo garaagaraa irraa dhufan kunneen afaanii fi eenyummaan isaanii osoo hin daangessin hojiin hawaasaa fayyadamoo gochuuf hojjetaniif rabbiinis hojii isaanii akka irraa qeebaluu fi gara fuula duraatti
jireenya qajeelinaa akka qabaatan eebbisiisuun galateeffatanii jiru. Barattoonni kunneen barataa ta'anii hojii akkasii hojjechuun gara fuula duraatti yeroo hojii eegalan hawaasaa fi biyyaaf abdiin kan irra kaa'atan ta'u sirna eebba pirojektii kana irratti argamuun yaada kennaniin hubachiisanii jiru. Qubsuma isaaniillee rabbi haa tolchuuf, qabxii isaaniillee qabxii olaantuudhaan rabbi haa gammachiisu, hojii isaaniillee nullee warra bu'aa buufatu rabbi nu haa taasisu, akkas nagaa rabbi nu haa buusu, hamtu rabbi nu haa qabu, biyya teenya biyya nagaa, biyya misooma, biyya jaalala rabbi nu haa godhu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون አምላካችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ሀገራችን ይባርክልን እነዚህ ልጆች የኢትዮጵያ ፍሬዎች ናቸውና ከተለያየ አካባቢ መተው ቋንቋ ማንነት ሳይለያቸው ለህብረተሰቡ ለማገልገል ሞክረዋልና እነዚህን የሰሩትን ስራ እግዚአብሔር ይቀበልላቸው